Ashamaa akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isinii haa baay'atu isiniin jedha hordoftoota koo jirtu yaa keessanii isiniin jedha baganaa jiraattanii waaqayyoo isin wajjin haa ta'u bakkuma jirtanitti isiniin jedha hordoftoota koo Jaan Sudaanii har'a waan gafii viidiyoo jalatti na gaafachaa turtanin namoota tokkotti wal fakkaata gaafiin garuu hedduma isinii deebisa jechuudha warra na gaafatanii kaan immoo viidiyoo yoo naa ga'e bakka tokkotti hin deebisa yoo ga'u baate immoo dheerate viidiyoo lammaffaa irratti isinii fida jechuudha. Akkasuma immoo dhugaa dubbachuudhaaf obboloota koo hordoftoota koo hundi keessan hedduu takka naa galatooma ulfaadha koomentii keessan baay'ee ilaalee ture baay'een dubbisee ture hedduu kan nama jajjabeessitan hedduu kan nama bakka hamilee namatti hortu dhugaa rabbii dubbachuuf baay'een isiniin boona dhugaa rabbii jechuudha. Ijoollee Oromoo hundi keessanuu galatooma ulfaadha du'a amantaa kutaasa gandaa waliin qoodin hundi keessanuu naa galatooma ulfaadha waaqayyo sinaa eebbisu akkana eebbistanittis akkana jajjabeessaa hartanittis immoo waaqayyo sinaa jajjabeessu isiniin jedha ulfaadha jaasaa keessa waaqayyo sinaa haa deebisu isiniin jedha. Ilmi namaa gaarii hojjechuun ofumaan malee namaaf himati yookiin namarraa argadha yookiin namarraa waan kana godhadha osoo hin taane isa galaa boruuti sii ta'a jechuudha. Waan gaarii yoo hojjettee dabarte addunyaa tanarraa jechuudha. Hundi keenya immoo iddoo sana hin qabnu addunyaan tuni ergisaarra jirra manni keenya jireenyaa isa boruusaniif galaa qopheeffachuu qabna hundumti keenya jechuudha. Waan gaarii akka yaadnu asumaan dhaamsa kooti hundi keessanuu nama baadaa si yaadallee ati gaarii yaadeef nama si arrabsillee amin jedhii fudhadhuu jalaa deemu hundumti keessa wal arrabsuu faayidaa hin qabu. Maaliif waan tokko walirraa barachuutu faayidaa qaba jechuudha. Maaliif addunyaa tana hundi teenya guyyaa ganneef sekendii daqiiqatti sa'aatuma gannee biraa deemu hin agarru jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf obboloota koo erga madaamin koo boqottee jireenya na jibbisiise. Jireenya yoo isiniin jedhu edaaduuti tuni daa'ima oduu daa'ima dhaltee ishiin guddifatin daa'ima tanarraa edaaduuti giddumatu nama fudhataa kan jedhu edaadunaas tanas daa'ima kichuu tanaa hin gattee dunaa dhiyeessiti dunaa kanaaf odaanu ta'ee fiinnee waa hedduu taanee muka jirmatti buunee biyya ormaa kana keessatti waa hedduu taanaa kun akkanumatti qabanii biraa deemu kan jedhu baay'ee na jibbisiise. Bakka qabeenyi immoo waan jedhamu na jibbisiise. Qabeenyi immoo fayyaadha. Fayyaa yoo qabaatte qabeenyi jira. Bakka dunuma tanaaf haganaa wal jibbinaa haganaaf addunyaa tanarratti waan hin taane arraban taane wal arrabsinaa jedhee waan baay'ee keessan galee ture. Ani dhugaa dubbachuuf namallee hin arrabsu nama na arrabseeyyuu ani hin dubbadhu dhugaa dubbachuuf maaliif jireenya addunyaa tanaa xiqqoodha gabaabduudha haga jirtu tanatti immoo waan gaarii hojjennee darbuu qabna. Guyyaa nu dhuftu hin beekani akkatti nu dhuftus hin beekani hundumti keenya iyyuu addunyaa tanarraa hin dabarra jechuudha. Kanaaf waan gaarii haa hojjennee dabarru isiniin jedha obboloota koo dhaamsa kooti kuni. Inni biraa immoo wanta waan mucaa kana keessatti warri obboleewwan qabaa mucaan kuni akkasuma immoo inni fuudhee jiraallee warri naan jettan hin jirtanii eessa jirtallee warri naan jettan hin jirtanii yoo danda'e hunda siin deebisaa yoo dadhabe immoo viidiyoo lammataa siin hojjedha siin jedhee jira. Mucaa kana obboleewwan hin qaba obboleewwan isaa afuri isa wajjin immoo shan mucaa kana wajjin jechuudha. Ishiin boqotte suni ijoollee shan deechee jechuudha. Mucaa xiqqaa kana immoo mucayyoo waggaa 9 irratti deesse akkuma dura viidiyoo irratti hojjedhe waggaa 9 irratti deesse jechuudha. Waggaa 9 keessatti bakka ishiin da'ullee barbaanne akkuma carraa ta'eeti kennaa waaqayyooti waan ta'e waan rabbi kenneef waan ta'eef deesseeti akkuma isiniin jedhe dhibeetitti jabaatee opereeshiniidhaan deesseesi akkuma isiniin jedhe kanaaf bakka ergasii itti cimtee haa ta'uti garuu maal godhanire duuti sun yaa'u guyyaa sii dhuftu qaxaroo siin qabdu ati daa'imarraa ati akkasii siin jettu guyyaa siin eeggattu odoo bara namaa liqeeffate dhugaa waaqayyoo ishiidhaaf liqeeffataa ture. Guyyaa yoo geesse malee guyyaa yoo geesse wanti barri sii liqeeffamu tokko hin jiru guyyaan kee dhufnaanuma deemta jechuudha addunyaarra. Akka isheen daa'ima ishii sana akka isheen ijoollee ishee jaalattu dhugaa bakka waan daa'ima sana irraa hin deemti jedhee illee takka hasaabellee hin beeku garuu du'atu giddiin irraa fudhate jechuudha. Bakka baay'ee tokko baay'ee jaalattii turte ijoollee ishee illee bakka akka abboo addunyaa kanarra duruma akkuma isin jedhe namni gaariin hin jiraatu waa'ee isheen kaase danda'ee hin dubbadhu namni fayyaalichi duras addunyaa kanarra hin jiraatu
baay'ee nama gaarii turte. Bakka namta amma nama karaarra yoo warroota ala xaxaraganii mana wanna xaxaraganii jirumati karaa gubbaa xaxaraganii qulqulleessanii maal jirumati makiinarraa yaamtee nama qarshii kana kenniti waan qabdu kana kenniti dhugaa rabbii jechuudha. Dhiyeessota karaarra jiranii irraa buutee makiinarraa yookiin xaxxee kenniti malee dhugaa waaqayyoo biran dabartu. Yoo sarraatanyoota kana hunda keenya gizee warra dhadne gizee nu agartillee dhugaa rabbii jechuudha amman kennini. Hunduma keenyaafuu bakka yoo xiqqaate birrii 50 illee ta'u kenniti malee hunda keenya wal nu dabarsitu takkaa wal lama dabarsitu jechuudha. Bakka maalidha isinillee bee hojiidhaaf baatanii waa argachuun malee akkuma keenya jetti bakka amma jedhe akkuma keenya jetti bakka isinis akkuma keenya odoo mana keessan ta'e uffattanii isinillee bashannantu odoo biyya keessan ta'e garuu asitti akka uffattan maal rakkoo qaba. Namni keenya garuu dubartiin keenya uffata hin jaalatanii yoo shakaalonni uffatan jaalatanii ani garuu waan akkasiitii miti naan jette akka obboleewwaniitti malee maqaa shakaalatti nama yaamtu shiinudhu wanni fe'e gale dhugaa maqaa keetiin malee si yaamtu waanuma fe'e yoo soo ta'e abbuma fe'e yoo soo ta'e jechuudha maquma keessa si gaafattee isaas yaamti jechuudha. Siin duubayyuu maqaa akkasiin dhuftu maaliif hin jaaladhu ani jetti bakka nama maqaa akkasii dhawullee hin jaaladhu isinis hojii keessanii baatan jetti bakka baay'ee nama gaarii turte akkaati kafana yookiin yuunifoormii yookiin federiyaa waan akkasii uffattee faana deemtu mufeetu isheen kafana gaarii fi bitti kafana gaarii akkatti uffattee wajjin deemtu akkuma ishii sanitti jechuudha bakka amman jedhini bakka akkasitti nama seeti jechuudha dhugaa rabbi maal jechuu barbaadatanii baay'ee nama gaarii turte ijoollee isheetirraa sababa saniif deemtee obboleewwan isheellee hin qabdi obboleewwanis baay'ee qabdi abbaan isheetis ijoollee nama 4 immoo maal akkas fuudhe natti fakkaate baay'ee qabdi obboleewwan jechuudha isheenillee mucaan kun immoo ijoollee jajjabduu dhiiraa 3 jechuudha mucayyoon immoo waggaa 13 amma gara 4 akkas natti fakkaatte guddattee jirti in qaba obboleewwanis jechuudha akkasuma immoo warroonni niitii fuudhee naan jettanii riikaardii viidiyoo guyyaa hojjedhe irratti haasa'eetiin ture jechuudha. Fuudhee ture inni fuudhee ture bal'inaan immoo isinitti hima akka fakkeenyaaf yeroo inni fuudhu sanii mana keessayyuu ka hojjedhee viidiyoo waraabee baay'eetu jira isiniif inni maxxansa viidiyoo san jechuudha. Viidiyoo yeroo inni fuudhu wantoota kilaasii isaanii akkaataatti tolchee waa hunda godhe jechuudha. Nattu isinitti agarsiisa jechuudha. Baay'ee bakka sanuu waan isin ajaa'ibu keessaa gizee deebi'uu geessisanii manallee madadee tolchitee deemte dhugaa waaqa wanna hunda isaa jijjiirtee biraa deemte mana amma jiru kana wanna hunda isaa qayyarsiiste saramiikii waan hunda isaa balbala isaa qalamii isaa kilaasii ishee soofawwa waan hunda qayyarsiiste jechuudha. Wanti ishiin qayyarsiisne hin jiru. Qaabeetii keessa qaabeetii zee ishiin qayyarsiistee fi kaan illee isiniif hin hojjedhe jechuudha. Qaabeetii keenya yeroo duraa ishiin jirtuu fi kaan immoo kaan illee isiniif hin hojjedhe jechuudha. Waan akkas gooteef illee ani waan hin beeku. Edaa wanni deemsu geesse ta'e illee hin beeku waan akkasiitu fa'a hojjettee turte jechuudha. Baay'ee nama gaariidha. Bakka baay'ee nama gaarii turte jechuudha. Waaqayyoon jannataan ishee qananiisu lubbuu ishee amaaru. Kanaaf gaariin addunyaa irra duras hin jiraatu kanan jedhee ibsa kanaaf namni gaariidha. Kanaaf obboleewwan hin qabaa namtichi illee fuudhee jira. Haati manaa ka fuudhe immoo amma waggaa tokkoo fi homaa erga fuudhee amma gara waggaa 2 deemaa jirti isheen jechuudha. Isheen illee dhugaa dubbachuuf tuni jechuudha baay'ee nama gaariidha. Sittin dubbattu carqii ofii miicatti kan isaatis isheetu miicaa kan ofii miicatti ofiif tokkofatti kilaasii isheetis shinti beetis ofumaa dhiqti dhugaa dubbachuuf guyyaa takkaan kilaasii isaanii seenee dhiqeen beeku shinti beet isaanii seenee dhiqeen beeku nan dhisiistu isaa miti jechuudha dhugaa dubbachuuf gaafa amma keessummaan faan dhufa jenne isheenis kophaa kilaasii biraa qulqulleessiti anis akkuma isin jedhee qulqulleessina fakkeenyaaf gizee nyaata hojjedhu isheen baay'inaan nyaata hojjettu ana turre hojjete jechuudha nyaata bakka yeroo nyaata hojjedhu daa'iman irraa qabdi yeroon carqii miicuu daa'ima ishee mucaa kana ishee wajjin taa'ee taphata akkatti wajjin teechee taphatti bakka kilaasii tokko teechee wajjin taphatti televizyiinii biratti hin eeddi teechee malee guyyaa takkaan irratti gattee akkas jettee hin beektu maaliif rabbitu nama arga waaqayyotu nama arga yoo namarratti cubbuu godhani boru eessa dhanna yoo namarratti cubbuu godhan isaan namni tokko yoo cubbuu narratti haa godhu malee waan isaan naa godhanii fi waan isaan godhani nan hima
garuu gizee isaa rakkina wayisna rangaan akkasumatti ni jechuudha garuu hagaa rakkina illee narrangaan hin beekanii galata waaqayyo humaas naan jedhanii beekanii anatu cufaa ani waanuma isaanii nan lolaa dhugaa kanaaf na jaalatu ndinatti fakkaate waanumti isaanii kunillee yoo bade nan lolaan beektanii mana kana sochoosa gaafa waan lolu jechuudha bakka isheen lolti naan jedhu bakka waanuma isaanii kanaaf illee nan lolaan jechuudha bakka ijoollettis kana ijoollee isaanii nama gaarii bakka abbaatu gaariidha ijoolleen gaarii natti fakkaate baay'ee jechuudha amma ijoollee wajjin ijoollee dhiiraa jajjabduu sadii akka waan obboleewwaniiti bakka akka waan obboleewwanii gaafa tokko viidiyoo isiniif waraaba ijoollee saniin jechuudha baay'ee nama gaarii turan jechuudha bakka akka baatiitti ittiin jiraadha normaa galatti akka beeksisa isaa ittiin jiraadha jechuudha isa biraallee mutti immoo wanta isheen gaafa nani biyya galee dhufu wanna isheen naguuti immoo viidiyoo biraatiin isin hojjedha jechuudha hagardaa kan irraafadhu ija isheen akkasuma waan isheen naan jette illee yeroo ati na biraa galtu waan isheen naan jette viidiyoo biraa irratti isin hojjedha jechuudha maaliif hin dheerata waan ta'e viidiyoo dheeran immoo nama ifachiisa yoo dhaggeeffatan illee nama ifachiisa viidiyoo xiqqeessanii hojjechuu wayya malee nama ifachiisa kanaafan isinitti baay'isuu dide addaan kutee hojjechuu naa wayyaa isinin jedha kanuma walumaa galatti fuudhee jira akkasuma immoo obboleewwan isin qabaa jechuudha warri immoo eessa jirtaatii naan jettanii ani Saawudiin jira Saawudii keessa alkarjiin jira jechuudha riyaaditti dhiyoodha baay'eedha namni alkarjii warlaaltanii jirtanii achan jira jechuudha baay'ee warra gaariidha baay'ee amalli isaanii eedha jechuudha dhugaa dubbachuuf bakka gaarii yoo taate gaarumatu si eeggata waan hundaayyuu inni akkas isiniin jedha obboloota koo hordoftoota koo kana fakkaataa isiniin jedha waaqayyoon immoo lubbuu ishee amaaru kana wanti mucaa daa'ima kanaa jechuudha viidiyoo biraatiin immoo hanga walitti deemnutti warroonni chaanaala kee afaaraa taata sabskraabii gochuudhaan jajjabeessaa akkasuma gaaffii yaada qabaattan immoo komentii irratti barreessuu hin dagatinaa ulfaadhaa isiniin jaalladha isiniin kabaja hordoftoota koo